Daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu oduu yeroo kana isinitti himna. Oduu waliinaan Geetuu Alamaayooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii bara dhufuuf wixinee baajata biliyoona 200 fi biliyoona 30 caalu qopheessuun dhaga'ame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee baasii hojii bara haaraaf dhufu kan oolu wixinee baajataa qopheessuu mana mareesaatti eegaleera. Biiroon maallaqa magaalittii bara dhufuuf hojii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamuuf qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 30 fi kitila 39 akka barbaachisu karoorfateera. Wixineen baajataa birrichi qopheesse kun akka ragga'uuf kaabineen magaalittiitti ergamuusaa biiroon sun BBC'tti himeera. Baajatni amma qabame yoo ragge isa kan bara darbeerra qarshii biliyoona 68 fi qabxii 3 caalmaa kan qabu ta'a jedhan. Baajata bara dhufuuf qabame keessaa dhibbentaan 62 kan hojii ijaarsaaf ba'u waggaa ta'u dhibbentaan 39 garuu hojii idileetiif kan ramadamedha. Magaalaa Dirree Dhawaatti balaa tiraafikaa mudateen namootni 11 du'uun dhaga'ame. Dirree Dhawaatti balaa tiraafikaa qaqqabeen namootni 11 yoo du'an namoota 10 irratti ammoo miidhaa qaamaa qaqqabu poolisiin magaalichaa beeksise. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Jaaloo bal'inaa bakka Birkaa jedhamee waamamutti halkan edaa naannoo sa'aatii 6 walakkaa irratti balaan kun qaqqabuun himameera. Konkolaataa deddeebisaa uummataa Doolfiin jedhamuun waamamu magaalaa Dirree Dhawaa irraa imaltoota fe'ee gara Harar imalaa ture. Konkolaataa Siinootiraakii Harar irraa gara Dirree Dhawaatti imalaa tureen walitti bu'uun miidhaan kun qaqqabuusaa qajeelcha waliigalaa poolisii Dirree Dhawaatti itti gaafatamtuun diviiziyoonii qorannoo balaa tiraafikaa Inspektarri olaantuun Sa'aadaa Muhammad ibsu ragaan poolisii magaalicharraa argame ni ibsa. Dhaabbatni fayyaa addunyaa talaallii busaa haaraa daa'immaniif kennuun hojiirra akka oolu ajaje. Dhibee gurguddoo daa'imman umurii waggaa 5 gadi jiran ajjeesan 3 keessaa tokko busaadha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibee kana to'achuuf ijoolleef talaalliin akaakuunsa haaraa ta'e R21 jedhamu akka hojiirra oolu ajaja dabarseera. Talaalliin daa'immaniif akka kennamu amma dhaabbatichaan murtaa'e kun akaakuu isa lammaffaa ta'uu isaati. Talaalliin jalqabaa qoricha RTS fi S muraa AS01 jedhamuun dhibeedhuma walfakkaataa ittisuuf oolu ijoollee umurii hanga waggaa 5 jiraniif akka kennamu dhaabbatichaan murtaa'ee kennamaa ture. Dhaabbatni Hindii qoricha oomishu tokko talaallii haaraa R21 jedhamu kana marsaa duraaf bilqaaxxii kitila 25 oomishee baasuusaa beeksiseera. Cote d'Ivoire talaallii kana ijoolleef kennuudhaan biyya ishee jalqabaa jedhamteetti. Naayijeeriyaa, Gaanaa, Burkina Faasoo fi Riippaabilika Giddugaleessa Afrikaa nutis ni fayyadamna jechuun murteeffataniiru. Oduu xumuraatiin mariin Sudaanota gidduutti gaggeeffamaa ture kaleessa xumurame. Marii biyyaalessaa hirmaachisu gaggeeffachuuf walii galaniiru. Waldhabdeen jeneraalota Sudaan lamaan gidduutti ka'e lubbuu fi qabeenya lammiilee gurguddoo galaafataa jira. Mootummoota gamtoomanii fi Ameerikaa dabalatee yaalii araaraaf taasisan dhaga'uu dadhabanii qabaa nagadhiisaa jechaa yoona kan ga'an Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraaniif Jeneraal Muhammad Dagaloon aangoof malee biyyaaf uummataaf dursa hin kennine jedhamaniitu keessaa falaan komatamu. Yaaliin gamtaa Afrikaatiin taasifame amma kan karaa qabateeru fakkaata. Qindeessummaa gamtaa Afrikaatiin qaamoleen siivilii fi siyaasaa Sudaan adoolessa 10 hanga 15 bara 2024tti Finfinnee keessatti wal arganii mari'ataa turan. Kaayyoon walgahii kaleessa xumurame sanaa adeemsa nagaa buusuu Sudaaniif haala aanjessuu kan jedhudha. Marii sana irratti dhaabbileen siyaasaa fi siivilii Sudaan adda addaa argamanii ture. Ejjennoo barreeffame keessatti humnoota addaa Sudaaniif biyyoota isa gargaaran ni balaaleffanna kan jedhu dabalamuun sa'a lamaaf madda wal dhabdee ta'ee ture. Dhumarratti innis hafee marii siyaasa biyyaalessaa hunda hirmaachisu Sudaan keessatti akka taasifamuuf walii galanii adda ba'an. Mariin biyyaalessaa godhamuuf yaadame kun qaama heera biyyattii cabsuun yakka waraanaa raawwate yoo jiraate malee dhimmi Sudaan na ilaallata kan jedhu hunda kan hirmaachisu ta'a. Marii yookaan konferensiin siyaasaa Sudaan keessatti godhamuuf murtaa'e sun Sudaanota qofaa jidduutti akka ta'u waliif galameera. Qaamotni hirmaannaa siyaasaaf siivilii hundi erga irratti walii galanii booda haga filannoon godhamutti mootummaan baraaraa tokko walii galteetiin dhaabbatee biyyattii yeroo murtaa'eef bulchaa jechuudha. Konferensiin siyaasaa sun kan ta'u dursa jeneraalota wal waraanaa jiran lamaan lola dhaabuu akka qaban waliif galameera. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan goolabnee jirra. Qophiilee wayinnan nafa waliin turtii gaarii qabaadhaa.